Imboy nama fuulduratti imboy biiftuu anaa walitti buna imboy eenyu shiiti fuulduratti nama kakkarree uffatu galchitee wajjin hin abbaan barbaadde na jibbi biiftuu imboy meediyaa kana fuulduratti deema. irra deebitee tamarree haadhan qabdu kiyya haadhi lafarra jiru qimaa namoota hullaa bagan qabaanne gonshaa tana haadha qabdu darajaa kamirra jirta qixxeenuma arba keessa jirtu jedhamuun jechi kun dhugaa waaqayyoo rabbi ani baay'ee tigistii fixadhe Kiristoos dhaggeeffachaa ture ammeenya biifturree gaarii biifturree taaseen dhaggeeffachaa ture. No, imboy fuundura namaati. Yeroo tokkicha bichaa na dhaggeeffadha uummanni kun hundi keessanii yoo caa dhiifama naa godhaati biiftu imboyin waan tokkoon ta'e dhaggeeffadha akka obboleetti tokkotti waan taasisetti. Diyaabas. Biiftu. Laalaa baas qalsiis qaloo. Biiftu na dhagaye kala amma kaaftee imboyin waan Al tokko amma boo'icha miti qoy garatti deemama amma boo'inatti jaal jedhi rakkoon qabu hundumtuu maaliif hundumtuu fira qabaatee otoo hin taane ragaan mukee fira siitaa waan ta'eef eenyumtuu eenyum miti. Maaliif isheen ammachii dubbattee haal tokkotti asii sokki viidiyoo cufadhu ishi viidiyoo nuti dubbanna viidiyoo cufadhu ishi wayin bira irraa fuudhis viidiyoo cufeeti viidiyoo cufadhuti taate hin dubbanna Nagasa dubbii kana micayyoo irratti hin wacina sadii taanii irratti ol ijaaraa daangaa darban maal maatii nama kijiba kana hunda cufi meediya biiftuu Video cufi yookiin cufi bilbila kana nungubini asirra. Irratti hin cuftu ati olaanaa video cufi olaanaa al tokkicha ishii biiftu irratti. Video cufi. Yaa video cufi bilbila biraashii siksi bilbila biraashii. Nu dhagaye biiftu. Biiftu nu dhagaye. Biiftu ija namaa fuulduratti boo'uun qabduun barate. Yo guys, this is me. Namni si hojii jira dhiisi waa tokko naasanii hojii kee hojjetan dhugaa rabbi uummanni har'a sitti garagare kun sitti garagara waan badaan dubbatanii gabbaatee dhiifama hin gaafatti. Guys, kanan obsee jiraadhin akkana jedhee rafamee obsee jiraadhin. Akkana jedhee rafamee kana mini balleessalanii yeroo kun biyya sakkaamu kana beektanis Anji biiftu lakkirraafi taabotaa dhugaa rabbi gibbii taabotaa seente Al tokkicha miti qabadhuudhaa bareedu qoy biiftu al tokko qoy takkittiin keessa natti hin dubbatina maal naan jettu qoy maal jechuu barbaaddan dhiisettu sheemisin hin qabu dhiis hoggaanaan jettan dhiise maal gochuu gasti banattee mana arrabsin maal gochuu jaartii bulloomtuun Dubaay keessatti basabbasse gadi baastee arrabsiti. Kana cufi al tokko biiftu al tokko kana cufi al tokko qofa biiftu dubbattee bu'a. Jarbeelin qanii takkitti mana sana fure madaala Cufi qoy cufi miira keessa bira harkaa cufi qoy nan dubbadhaa qoy waa dubbaddu qaba. Biiftu hilaalaalii na dhaggeeffadha durattu hundi keessanuu yaade dhoggaa san dhaggeeffattan anuu nu galchuu iddani. Biiftuun dhiifama kadhattee jirti haadha ishii kadhattee haadha dhiifama kadhattee siif immoo dhiifama hin godhu qoy zimtee biiftu hin dubbatin haadha ishii dhiifama kadhatte ishii irraa moonan gora ettee keessanirree biiftuudhaan lolee irraa gore jedheenii jira. Kaleessarree biiftuudhaan dhiisi jennee dheengate dhiisaa oolte kanarra ol baateyyuu dhiifama immoo wanti mana ishii hidhatteetiyyuu ganaa biiftuun dhiifama bakkee kudhan dhattee namaaf ajandaa taatu hin jiru namarratti hin rorrisina gidduu lamaan hin deemina nama takkarree deemtee hojii irraa baasuudhaaf isinan akkanatti iyyitan asirra mana namaa keessatti akkatti iyyisiisaa jirtu dhiifama kadhatte kanarra haadha dhiifama kadhattee haadha kanarra dhiifama kadhattee irra darbitanii miti asinarra saarta garuma dhugaadhaaf jedhee garoon hojii kana hojjechaa jiru guyyaa sadii dubbii sabaa qoy dhaggeeffadhu biiftu. Biiftuu miira guyyaa biiftuun ofiif na tuxxettanii seenaa lubbuun ofiif likeerdii zabilaak poost goote biiftuun lafa kaatee miti kan ishiin tuxxe gaafa bajammaraa dura jira
dhugaa dubbanna yoo ta'e dhugaa tana walitti mina eegana gaasin jibbisiise. Gaafa kana gootan biiftuudhaan dhiifama godhi jennaan maal goote biiftuun gadi baataniyyuu zabila sagalee biiftuun immoo suuraa sirba hamaara san kaasedhanii riyaa keeti kaasisiisi seenaa dhanii itti ergan gastii san keessa jira. Seenaa kaasennaan biloo goote deemte biiftuun. Gaafa san biiftuu irraa kaasi seenaa irraa gaafan jedhu guyyaa sadiif jette. Guyyaa sadiif adabbii ishiidhaa kennaatte. Kanaan booddee maal ishii goone? Maal goote seen biiftuun dhaabbadhu gadi hin jedhin. Ni dhaabbatte as deebitanii immoo har'a dhimmi isin kotta sitti dhiifamaa kadhattu qoshaashaa isinitti fakkaatte. Haadha ishii immoo dhiifama kadhatteerti biiftuun ana miidiyaa kanarratti. No usii ni bosa yaadeen iyyin na jala ni iyyin na deebsu mudita ilaalaa nama takkitti dhaadhattee dhiifamni biiftuu sin kadhat 5 saantimaan jirtu eenyudha seenan irratti ol ijaartan baalaginnati akkanaa dhiisaa adis seenas yoo ta'e beelaalaa seenas yoo ta'e gaafa biyyaa galtume mana namaatti teesse ikkisinitti maani dantaa keessan hin qabu hanga hiriyyummaa sin gidduu deeme malee boosisiin asirra hojii irraa baasuudhaaf yaaliin godina mana namaa keessa teessee zim jedhi seenaa dhaggeeffatu biiftuu hojii kee hojjedhu dhimmi biiftuun dhuftee bakka kudhatti dhiifama sin kadhatte hanga namaanas sin kadhachiise bashqaaxxota wayyachuudha halee galgala maal haasaa bultan maal haasaa bultan dheengaddame ani ishii dhoowween sobee muuziqaa banee mana ishii kana dhufeetu attaaljalaa ture yeroo ishiin quban qabaate isin eenyudha kan mana keessan dhuftu garuu immoo takkaan keessan tuusin yoo tiktoka kanarra jiraata andi qaala daabbaan koo qubaan na dhalche taa'e gadi ati nama sin arrabsi hin dubbatin malsis namas narraa dha'uu waan jedhini akkati sirraa dha'uu nu beeka oli jaartanii sadii taatanii warreen fagaararraa hudduu keessan gadi baafattantu dhufee har'a biiftuu irratti haasa gaafa sin qulla hudduu keessan irraa gabbaafattanii meediyaatti baatan ishiitu miira keessan sinii heegeshi har'a garuu gabbaatanii intala akkasii haala galaaqota haadha raasin iyyuu ijoolleen walitti naqaa jiru dudhoota bakkee hin qabne maala baa keessanii nyaattu taa'arraa gadi hojjetattu hojii sin dhaggeeffadhe uga duratti kijiba meeqa haasoftu nama takka biiree mijayyoo tana yookiin bilbila kana harkaa fuudhii cufi yaal tokko biiftuu isaan boo'issa kee kana barbaadu miti boo'issa innoo naggasaa kiristoos jala taa'ee dhaggeeffachaa oole baay'ee tokko daangaa darbu kijiba baay'ee fartaasaa jiru maala kijiba kana ducha irra godhu beekatii fi adda laabe no hin nama fuulduratti hin boo'in biiftuu anaa walitti buna hin boo'in eenyu ishiiti fuulduratti nama takkarree ofitti ol galchitee wajjin hin nagadattu abbaan barbaadde na jibbi biiftuu hin boo'in meediyaa kana fuulduratti deeme. Irra deebitee tamarree haadhan qabdu kiyya haadhi lafarra jiru. Maala moota hullaa baga hin qabaanne golshaa tan haadha qabdu darajaa kamirra jirta. Qixxeenuma arba keessa jirtu. Jedhamuun jechi kun dhugaa waaqayyoo rabbi ani baay'ee tigistii fixadhe Kiristoos. Dhaggeeffachaa ture eekwaan. Ammeenya biifturree gaarii biifturree taaseen dhaggeeffachaa ture. No, hin boo'in fuuldura namaati. Yeroo tokkicha bichaa na dhaggeeffadha uummanni kun hundi keessan yoo caa dhiifama naa godhaati biiftuu hin boo'in waan tokkoon seen dhaggeeffadha akka obboleetti tokkotti waan taasisetti. Di'aabaas. Biiftuu. Laalaa baas qalsiis qaloo. Biiftuu na dhagaye kala ammaa kaaftee boo'in Al tokko amma boo'icha miti qoy garatti deemamutti deemama amma boo'inatti jaal jedhi rakkoon qabu hundumtuu maaliif hundumtuu fira qabaatee otoo hin taane ragaan mukee fira siitaa waan ta'eef eenyumtuu eenyumti. Maaliif isheen ammachii dubbattee al tokkotti asii sokki viidiyoo cufadhu ishi viidiyoo nuti dubbanna viidiyoo cufadhu ishi wayin biree irraa fuudhis viidiyoo cufeeti viidiyoo cufadhuti taate hin dubbanna Daggasaa dubbii kana micayyoo irratti hin wacinaa sadii taanii irratti ol ijaaraa daangaa darban maal maatii namaa kijiba kana cufi meediyaa biiftuu viidiyoo cufi yookiin cufi bilbila kana nungubiin asirra irratti hin cuftu ati olaanaa viidiyoo cufi olaanaa al tokkicha ishii biiftuu irratti
Video cufi. Bicho hin dhageechu maal Yaa godha video cufi bilbila biraashii siksi. Siksi bilbila biraashii. Nu dhagaye biiftu. Incho bakka Yoo beekaa jira dabare. Biiftu nu dhagaye. Biiftuu ija namaa fuulduratti boo'uun qabduun barate. Yo guys, this is me. This mulu atsga. Mikiratu and guys, pada imbo. Zinje enta guys. Hada fabbaake gadi baate dhiifama gaafatat. Mee maalin godha kana kiro viidiyoon jira guys. Oi viidiyoo dhiifama sana bichaan agarsiisa. Easy. Biiftuu kan darbe dhiidhi amma kaafne walitti sana aarsan adiisaame. Maaf eenyu walitti naaraa? Dabirra araarri kan jedhamu waa'ee araaraa toon taane amma dubbatanii ofii isaanii achi deebi'anii kolfuun gatiin qabu. Maaliif erga namni boo'ee booda achi deebi'anii kolfuun gatiin qabu. Maaliif hin dhiisti yoo ta'e hin dhiisti. Hin dhiistu taanaan immoo wanti kamiyyuu kallattii seeraatiin ta'ee kallattii lafaatiin ta'ee itti deemamuu danda'a. Maaliif namni tokko ishi bakka dhiise jedhama. Oi nu geegzeeta. Ela viidiyoo dhiifama shinaadhati yaa gaafatatu. Osi biroo gaafa. Dhaggeeffadha. Darbeelis dhiifama akkatti ishii ziqqi jedhee gaafatte. Garuu boruufis iftaanifis seenu dirqamaan dhiifama na gaafachuun qabdu haadhaaf abbaan koo immoo hin jiran yoo ati dhiifama jechuun miti. Karaa makiina kana irra qullaatee baafattee qulluma kee kana gangalattee yaa beeta saba biiftuu dhiifama naa godhattee hin jiran garuu ani kee immoo hin jiru hin dhaga'u gaafa akkana iddoon kana itti dhaga'amuu danda'a. Laal bizee tokko waa oxuxutte namni biraallee hin tuttuqa. Sigalee hin tabalaashaa jechuudha dubbichi. So ani beetasabni seenaa arras borus waa dubartii takka irraa kan eegamu odoon ta'e mana irraa hin eegamu jechichi. Jecha kanaa kan jedhu kana giddisellee si'i ergaan giddifamee immoo jedhee borumaaf iftaan illee seenaa. Nama kamiyyuu wayis godhiif dhiisisitti dabbalataan namni susi jibbisiisa. Bakka adumatti dhaabe. Bakka biiftuu cufadhu. Yeroo qaayinuu kee bakka dhiifamaa dhaggeeffatanii. Fireendi jireenya kootii keessa waadamoo fudurannyaa kootii sin barbaanne jechuudha. Waadamoo isatti si xaraxaras ta'uu danda'a. Kuni fedhii kiyya laa xaraxaaree kiyya kun. Si galee waadamoo akka isa haala geenya. Qoy kaasee nalaa dhagee kaa maaliif jirta? Waadamoo akkaati jireenya keenya bira dhuftu barbaannes ta'a. Oduun godheen kun goone garwaan. Si galee maa sagalee isheetiin dhagaafne moo kiyyatu fayyadaadha. Yoo fedhii kooti ta'e kun ilaallu oonani fedhii godhadhee ta'u waan sana godhee jiraadhes jechaa. Oduun bakka mana sana si dhuftee si arguus yoo hin barbaanne si roobuu hin danda'u. Garuu waan sana sammuu kiyya keessa hin dhufne. Geefaan hin dhufne takkaan sammuu kiyya keessatti maal nama keessa roobuu hin danda'u. Kana gaafan jedhu gaa'e san ishii sodaatee dhiifama gaafachaa jira odoon ta'e kabaja namoota asirra jiran kana ammaan ijoollee baay'ee nama nama dhageesseessi biroo fi hojaan kun fireendi jire. Giddu ta'uu kaa'an odoo si dabaddee waan danda'a saa sana ammaa kana keessa guys ani kana hunda jedheen ziqqi jedheen dhiifama ishii gaafadhe narraa dhaabbadhu narraa fi obboleettoo dhiifama naa gaafatu dakkinootii jinachi jirti ana dhaggeeffachaan ture silki dhiifama naa gaafatu maatii kootti kan haa ol harka kiyya mulu wees quba kiyya ofirraa mulu wees maraadhu akkamni dha inni qidhiin keessa maaliif nama raachitu nan jiraadha hojjechaa hin jira. Waan nan uffadhee bobicha yoo sin qannaasise nama sadi ta'anii guruupiidhaan arrabsaa jiru gaayis guyyaa guyyaarra haadhaaf abbaan qabdu keenya haadhaaf abbaan kantiibadha kanaa bagannabi garbeeni misikri. Namni haa dubbatu bilbila biraa achi siqi namni sii dubbachaa miti achi siqi bilbila biraa siqi. Siqi bilbila irraa. Mubee kona keessan akkam jirtan nagaa. Inni akkana jedhu mucaa kanaan eenyunni haadhaan qabdu abbaan qabdu ni jedhu kun eenyunni. Hin beektaa seenaa lubbuu wajjin xiqqoolti bu'anii turanii shuma wanni jini. Okay. Maali gaa kaalaas walitti fidaatti